du'aa'ii akkaan barbaachisaa ta'e kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo keenya kanaaf sirriitti barbaachisaadha jedhaniitiin nuuf dhaamaniitiin deeman isiniif qabadhee dhufee du'aa'ii kana hafazaatiin yeroolee hedduu ittiin kadhadhaa itti fayyadama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائي أكام برباكي ساتي دعائين كوني دعائي نبيين كني صلى الله عليه وسلم صحابة إساني هردوفا إساني جالتما شداد بن عوز جلموف تامني دا شدادي كان نبيين كني صلى الله عليه وسلم قياتو كمال جرانيني يا شداد بن عوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات ilma namaa yeroo namni qabeenyaaf akka malee haafa'u yeroo keessa jiru kana wallahi yeroo namni qabeenyaaf akka malee ta'u yaanni namaa hundi qabeenya walitti qabu yeroo yaanni namaa akkas ta'etti atammoo jechoota kanneen walitti qabadhuu jedhan jechoonni kunneen kanziidha yookaan qabeenya guddaadha du'aa'ii kana ati qabadhuutiin rabbiin ittiin kadhadhuu jedhanii nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam du'aa'iin kunis kan armaan gadiitii haala bareedaadhaan qophaa'ee jira hadiisa sahiha ta'een ulamaa'iin imaamu Ahmad faatii musnada isaanii keessatti ulamaa'iin biroollee odeessanii hafaza itti fayyadama. Du'aa'iin kunis kan armaan gadiiti. Allahumma inni as'aluka thabaata fil amri wal aziimata ala rushdi wa as'aluka muujibaati rahmatika wa azaa'ima maghfiratika wa as'aluka shukra ni'matika wa husna ibadatika وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. إرسني في ديبئة اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. دعائين بريدان كن دعائي كان du'aa'ii kana nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam sahabaadhaan mullee bira dabranii ofii isaaniitii illee salaatii isaanii keessatti du'aa'ii kana ittiin kadhataa turan ittiinis kadhadhaa jedhani. Hiikkaan isaa maal akka ta'e mee isiniif haa himu. Allahumma yaa Allah inni as'aluka thabaata fil amri dhimma hunda keessatti gadi dhaabannaa yaa Rabbi naaf kenni. Maaltu dhabame amma gadi dhaabanna dhabame subhaanallah wallahi wanti qalbii kennamoota hedduu rakkise maali gadi dhaabannaa. Waan itti himamu irra gadi dhaabatu waan barate irra gadi dhaabatu gadi dhaabannaa yaa Rabbi naaf kenni jedhani. Wallahi islaamummaa irra gadi dhaabatuun dhimma duniyaa irratti illee ejjennoo qabaatuun namni ka ejjennoo hin qabne bichaa ta'e yaa Rabbi akkas nan godhinii jechuu yeroo keenya kanaaf sirri barbaachisa. Wal aziimata ala rushdi akkasuma qajeeluma irratti illee murannoo qabaachuu yaa Rabbi naaf kenni san si kadhadhaa jechuu. Namni amma waan qajeelaa beekuu qofaa miti waan qajeelaa beeke san irra namni maali murannoo hin qabu waan xiqqoo yoodhan shakkii itti bu'a. Zamana kana baay'ate nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sababa kanaaf du'aa'ii kana nuuf dhaamanii deemanii namni hedduun maal hin qabu murannoo hin qabu murannoo yaa Rabbi naaf kenni du'aa'ii jedhu kana yaa Allah yaa Rabbi nuuf kenni. وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك سكرت يا ربي كيا موجبات رحمتك وأنت رحمتك نافرقاتسو رحمتك أك رحمنك نافروف وان نافتاسسو يا ربي تسكرت جيتو وهدولا إبادان ديني رجدي دابتون وانتوني كنين أك رحمن ربي نمفروف تايساني وعزائم مغفرتك أرارمك كمراماتي كتيماتي أرارمك كتيما كتائسان يا ربي سلينا أفكني أرارمك مراماسان يا ربي نلقابي كشاكين كيسان جر. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك أكسما غلاتك إرتي سيغلتي فتشو في إبادك تلتو يا ربي سيغلتا namni hedduu rabbiin galatooffataara rabbiin hin galatoofatu kabarat illee maal jedha anti akkana xaarree akkasii wajjinni akkana gooneetiin bira geenne jedha. Kun illee qabeenya qabu maal jedha akkana xaarree akkana wajjinnee gara naan baasnee gara siin baasnee hoo akkana gooneetiin rabbi asii akkana xaariitii akkana ta'e jedha. Namni rabbiin galatoofataa jiru nama xiqqaadha wallahi. Waqaliilun min cibaadiyya shakuur jedha rabbi. Gabroota kiyyarraa kana galateeffatu baay'ee xiqqoodha jedha rabbi. Akkas ta'uu hin qabnu. Kanaaf nabiyyiin du'aa'ii kana kadhataa turan
akkasuma ibaadaa kee tolchuullee yaa rabbi si kadhadhaa jedhan. Ibaadaa tolchaa jira hedduun namaa hin tolchu. Ibaadaa akkamii dalagaa jira akkaataa namarraa dhaga'een akkaataa namarraa barateen salaata malee ibaadaa akkaataa rabbi sarraa barbaaduun hin salaatu. Yaa rabbi ibaadaa kee tolchuu si kadhadhaa jedhan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Was'aluka qalban saliimaa wa lisaanan saadiqaa. Akkasuma qalbii nagaa yaa rabbi si kadhadha. Qalbii shirkii irraa qulqullooftuu taate, ka kufrii irraa qulqullooftuu taate, ka bid'aa irraa qulqullooftuu taate, ka munaafiqummaa irraa qulqullooftuu taate, ka kijibaa fi waanyoo irraa qulqullooftuu taate. Zamana kana maali? Jibbaa, waanyoo, munaafiqummaa kana bicha lafa guute. Wallahi rabbi keessaa nu haa baasu. Kanaaf nabiyyiin du'aa'ii kana kadhataa turan. Du'aa'ii kana keessa wanti hafe hin jiru. Akkasuma walisaanan saadiqaa arraba dhugaa fakkeeffattuu fi kijibduu bicha lafa guute yaa Allah. Yaa rabbi warra san irraa nun taa'isin yaa Allah. Afaanii wali fakkeessuu, afaanii wal shawwaduu, afaanii walatti halalu kanuma bicha lafa guute bakka. Kanaaf nabiyyiin arraba dhugaallee yaa rabbi si kadhadhaa jedhani. Yaa Allah. Wallahi du'aa'ii kana dhiisuu hin qabnu. وأسألك من خير ما تعلم أكسم خيرياتي بيكتو اللي يا ربي سيقرد وأعوذ بك من شر ما تعلم شرياتي بيكتو الرامو يا ربي سينتك بربادا يا ربي نتكسي شرير وأستغفرك لما تعلم وانت أتي بيكتو شبواتي نبيكتو وانا أتي بيكتو بجيتشا أكاتي أرارما نافقوتو سيقرد يا ربي نافرارامي إنك أنت علام الغيوب أتي وان فاقونا مرة جرو سرتي بيكتا يا الله يا ربنا أرارامي جيتشو والله دعائي كان كيسا وانت فين جرو حالا يرو كان إرى نبي صلى الله عليه وسلم دعائي كان كيسا تفتني جران ربين دعائي كان سيفا وانان والله كيدي قد ستي أولي اتفايا دمي دعائي كان سرتي كانت دو يوم كانت دو نموت جتني في دعائي كان إدولي هدو كتا إدولي دعائي نتنا أواتم فكين إدولي أرمانغري كان دعائي نما أواتم جراني جران النبي صلى الله عليه وسلم فكين سيوتا كيساتي صلاة أمورا إراتي يرو التحياتا غرات أمورا رجرانيتي yeroo san du'aa kadhatuun illee nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dubura salaata maktuubaadha ni awwaatamti jedhanii jiran. Kanaaf kadhatuu qabna. Akkasuma jidduu azaanaa fi iqaamaa akkasuma halkanoota leelatul qadrii keessa yeroo roobni bu'u yeroo roobni roobullee du'aa ni awwaatama jedhanii halkan keessatu tokko sadaffaan halkan yeroo deemetti achi booda naannoo isaa 8 akkas booda du'aa sirrii kadhatuun barbaachisa irribaa ka'aniitiin. Akkasuma sa'aatii guyyaa Jum'aa keessa jirtu akka jira. Sa'aatii san keessa illee du'aa kadhatanii rabbi namaaf ni awwaata jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Akkasuma yeroo bishaan zamzamaa dhuganitti fi yeroolee biroollee yeroo du'aa'iin namaa awwaatamutti keessattuu du'aa'ii kana sirriitti cimaniitiin kadhatuu barbaachisa. Wallaahi du'aa'iin kun sirri nu barbaachisa. Du'aa'ii sirrii kadhatuu qabna. Rabbi anaafis illee warra du'aa'iin kun isaaniif awwaatamu nu haa taasisu. Du'aa'ii kana haffazuu hin dagatinaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.